rakkataa gargaarte sintu qirrakkinni hoggaaniin dubbadhu awwaa'ee keeysani waan hin ja'uun beeku gammachuudhaaf ani harkaan na hollataa naan taa'u qalamni garaa qabbanaawee sin oowwi garaani isin hin jaaladhaa wallaahi duraani daran addabaltee jaalad baay'een isinirraa gammadee jira rakkachaa rakkoo akka malee keeysaan jira roobnilleen mana kana keeysatti nurra gaddimisee qorqorroonni yaastii san gubbaadhaan qorqorroo qilleensirraa fuudheeti gubbaarra nurra roobaa jira dhaabnirraa bu'aa jira abboleettiin teenyatu nuurifatteeti duraan ol garagalleeti fayya dhabatna duraan fayyaan qabaa eegan ammoo osoo nuccuu namaatii fi bishaan namaa miicuutiin miicaa fi bishaan namaa guuraan najjeestee qalee fi onneen tun hundina dhukkubdii amma daddabeetiin osoo jiru mana isaanii kan dhaqee oolatti bakka mana isaaniitti na harkitee maalirraa yennaan dalagaa dhaqee dadhabsiisteetiin ciisee maalirraa yennaan obboleettiin teenyatu nu gargaartee ganaa dhuftee rakkoo teenya san hunda harkitee gargaarsa akka ajaa'ibaan nu godhaa jirti rabbiin akka feetan isiifillee haa ta'u isiniifillee haa ta'u warra na gargaare guutuudha yaada muraada isinii haa guutu immoo na gargaaraadhaan jedha. yooni fi barbaadan milkaa'oo akhiraa argachuu firdawsi ollaa nabii biraa yatimaa fi qaaba rakkoo irraa furaa akkasiin argan